Dhabee dhiiseen biyya Arabaa deeme. Gaafa deemee turee galuu inni gara biraa fuudhee ilmoo godhatee jira. Nikaan kun hin jira moo hin jiru? Wanta kana gaaffii natti ta'e. Mee walid dachaana daqiiqa habba. Nikaa kana gaafa sin atillee quba qabda. Sa? Waa quban qaba. Akkasi. Abbeetuma walii galanii ma'anaa isinidhan. Atillee abbeetillee quba qabda. Abbeetuma si hidhe atillee jaalatte sa? Waa. Tayyib. Amma gidduun jiru maahariin kee waan hanganaati jedhee sitti himne. Fakkeenyaaf waa'ee maarii san sitti himee. Buna kenninaa jedhanii abbaan koo dhaqee hin ilaalle eegasii wallollee erga wallollee dhiiseen biyya Arabaa deeme narraa buus jedhee hin dide. Innan deebi'ee galuu inni gara biraa fuudhee ilmoo argatee jira. Akka shari'aatiin amma walumaa galatti nikaan hin jiru. Kaffaltii malee akkamitti nikaan jiraataa jedhe abbaa kootiin namni. Habba wanna akkasii hin jiru dhageeffadhu. Naannoo keessanitti fakkeenyaaf aadaa keessanitti akkasuma dhaqanii buna fuudhanii booda san maarii walii himan. Takka bunuma santu maarii ta'a. Akkasii. Kalaas akkasi aduu maaltu badeema kana keessatti akkasi ni kennin jira sahii. Akkasi. Hadda waggaa kana hunda gaanii fuudhee gara biraa ilmoo argatee wanta tokko hidaawwan inni narraa qabu hin jiru akkamitti jira kana gaaffii natti ta'e. Sheeka gara biraa gaafannaan nikaan hin jiru jedhan. Akka ajaa'ibaatitti jira jedhan jedhin arkaana nikaa si hima dhageeffadhu nama arkaana nikaaha naa qabadhu. Tokkoffa arkaana nikaaha keessa jechuudha. Arkaana nikaaha keessa tokkoffa millaan tokko ta'u. Tokkoffa millaan tokko ta'u isin muslimin illee muslimaami? Muslim. Tokko achi yoo inni gartee warra ahla kitaabaa keessaa baafta nasaara fi warri kiristaanatii fi warri yahudaa suni hukumii biraa qaban kanneen keessaa naa baasi. Warra buuzii warra mushrikaa warra sheekanaa Huseen gabbaru yoo fuudhe hin jiru ni kenni tokko achi isin muslima inni muslima tokkoffa mata duree jaran tokkoffa isa lammaffaati. Waliyyiin jira waliyyiin abbaan obboleessi abbeeran kana keessaa tokko argamnaan rukni dhageeffadhu rukni lammaffaadha. Isa sadaffaati. Isiin mataa isii inni yookaan isiin jirti lamaan kun wal biratti argamanii innillee jaalate isiillee jaalatte innillee jaalate isiillee jaalatte meeqaffa sadaffaasa? Afraffa ragaan dirqama kana keessatti ragaan jira. Ummanni kun wal fuudhu jira nikaa hidhamanii ragaa ummanni beekee. Ragaan hin jiraami? Kalaas afran kun qabadhu akkanatti itti sheeka si gaafate kanarraa itti goota. Afran kun xabbaqamnaan ni kenni xabbaqame. Afran kun xabbaqamnaan ni kenni xabbaqame. Inta halamru akkasi. Waahee mahrii hoo. Mahrii irratti walii galtan. Gaafsan akkana hin dubbanne waan akkanaa naa kenni. Hiriyyaan tiyya ta'e baluuta akkanaati. Waan akkanaa barbaada. Mahrii situ qabata. Mahrii kee situ qabata. Yeroo san ka gadhiise mahrii keessi situ kaltaana. Maanaa situ gadhiise malee gara shari'aati homaa siin hin beekne shari'aan nama sii qopheessite. Shari'aan ragaa sii qopheessite. Shari'aan millaa takka sii goote. Eenyu kaltaane gaafa kana situ kaltaane. Sa? Sirreedha. Kamaarii mata makeeti situ sirreeffata malee mahrii kee namni siin sirreessu. Mahrii aga barbaade itti qabatta. Hangana barbaada mahrii kiyya ka warri fudhate nan galchuwana. Washi dakhalani ana. Ani mahrii kiyya hangana barbaada. Mishaala akka feetetti qabadhu miliyoona 5 miliyoona 9 itti qabadhu danda'e waan dadhabee akka mirga keetiiti. Laakiin immootu mahrii keessatti irra bareenni maali? Yoo walii laafan garaa walii laafan. Mahrii keessatti yoo bareeda itti qabatte homa inni danda'u humna isaatiin kanatu caala. Laakiin guddiftee itti qabatte haati. Ifa ta'eem? Amma akkamittan itti heerumuu danda'aniif innis kana hunda gargar baanee bakka hin jiru beeku bakka inni jiru beeku fuudhee ilmaan argateera jechuu malee. Silaa innoo hidaanarraa hin qabu akkamitti ni kan jiraataa jedheen of amansiisaa dhaqee amma immoo gaafii natti ta'e. Gaafii akkasitti hin taane jawwaalan qabdaami. Hello, salaam alaikum wa alaikum salam. Yaa badabboota naannoo wallaalummaan na godhe dhiifama ati jaarsa kiyya akka shari'aa islaamatitti atillee maatii hanganaa goote mee haalli kenna kun akkami si wajjin jiraachuun naaf ta'a. Ati hona wajjin jiraachuun taata mee waan kana walii haalaan luukoota jettanii walii ilaaltan akkasi. Okay, galatooma ustaas. Hayyaak Allah jazakallah.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قافي جمتو لا المهم شيكا قافي كان نافدي بسي نمني توكو يودو ماتي إسا كان إيسي برادي من يادتا دبي مهمي لا المهمي تنقدي قبل يوم مهمي سنجان أكنا متاو متشير قدي نما برانقهي نمني راها فيدو مججا علمي نما كوني وقدو أكاتا هدو جرا نمني وقدو قبري قدي سيني روحيان توني حياة البرزخ وانجر أمتوكو جرا أجتيسي فكنا في علمي نما دنيا تنهر يودي مغاند جيراتي مالي دو بدي دبا ميمتي أجي خيستي فكين في كما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه دلغان علم نما الراج اتنما دو إرى واسدي مالي واسدي سني وان حياة البرزخ روحيا كان فيدو كاك علم غاري افدوبت ديسي ديمو إني سادوآهي كدتو اتجيتي يو كان غرتي نمني أججرو نمني كون علم غاري أجي قبا تكاسة تكاستي وان كي سديسان كيسا وان تكو قبا جيجو بيك الروحيان تولدتي هويتي نيادت فكين في نمني علم بدا أكا بدأت قدس سبب علم بدان سوا بلسون إيادة قبري كيستي لعل الدنيا إني ديسي برادي من نمني قرتي أكا ملي اتفايد ما دنيا قرتي إني حرام ولدت في دتو تكا إراتي ديمو جرا إرقا إني دويسان بيلي نمر ديمو ملا أكو مصدقان نما ديمتو وان أكنا قرتي كراغو دورا أفقوسة وان همتورا أكا سماتي مو خير اللي سي ديمتي يواتي خير اتفايد دمتي أحيانا العلم نما حياة البرزخ كان خيستي منابر الروحية والأجرتي والروحية والأجرت جد ابن باز رحمه الله ربنا على ما رحمة إسحاق قدو والأجرتي يروح أجرتي أحيانا علم نما كادو إنما جروتني هاجم لكن بالعكس نمني جرو نما دوت نجم أكن